السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيفتوتا تكا دبفتوتا خبجموت وان نقمت شيسو هيكا معنى قرآنا كان كتابة فتح الرحمن بتفسير معاني القرآن جأمر ورابمي أفان أرمؤوت إسني دبرسو namni kitaaba kana afaan oromootiin barreessee qooqa isaatiin dubbisu sheekh muhammad rashaad ilma abdullaahi harar carcar itti dhiyaadha. Suuraan tun suuratul kawthar jedhamti. Kawthar jechuun laga jannata keessatti aayaan isii 3 lakkoofsi isii 108 isiin suuraa kaati. Isiin eegaa suuraa aadiyaatii buute sababaan suuraan tun buuteef namicha tokko kan kuffaara Qureeshiitu ilmi nabi Muhammad duunan Muhammad abtar ta'ee je'ee gammade. Abtar jechuun kan ilmi dhiiraa irraan hafin jechuu takka abtar jechuun kan waan gaarii hundarraa cite jechuu. Hoggaasan rabbiin suuraa tana buusee nabi Muhammad gammachiisee ummata isallee badhaase. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Maqaa rabbii rahmata qabuutinan jalqabaa. Innaa a'xaynaaka al-kawthar. Yaa ergamaa kiyya Muhammad laga kawthar je'amu sii kenninee jirra. Inni laga jannataa kan bishaan isaa aananirra addaatu, kan daymarra mi'aayu, kan hancabbi irra qabbanaayu, kan namni takka isa dhuge zalaalamii hin dheebonne. Layni kun hawdii nabi Muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu. Hawdii nabi Muhammaditti yaa'a kan ummanni isaa hoggaa dirree qiyaama'aatii gara jannataa yaa'an dhuganii dheebuu dirree qiyaama'atti argan bayan. Kan nabi Muhammad naanniga bishaan sanii kan geebni hedduun akka urji'ii irra jiru gubbaa dhaabbatee ummata isaa eegu. Ammas kawthar jechuun khayrii yookaa waan gaarii hedduu rabbiin sii kenne jechuu. Nabiyyii si goonee qur'aana sirratti buufnee shafaa'aa guyyaa qiyaama'aa sii kenninee laga kawthar je'amu sii kenninee fasalli lirabbika wanhar. Tanaaf jecha gammadii salaata shanan salaati akkasuma sunnaa salaataa kan akka salaata iida arafa'aa salaatii udhiyaa arafa'aa qali. Inna shaani'aka namni si jibbu kan hamtu'uun si dubbatu huwa al-abtar isumaatu waan khayrii ta'e hundarraa cite. Dhaggeeffatoota takkaa dubbiftoota kabajamoota. Wannin rabbii isa katabuu yookaa barreessuu naa laaffisee takkaa na qunnamsiisee naa laaffiseerraa kajeelu kitaaba kanaan ummata afaan kanaan dubbatu fayyadu kan qaraatii dandayu qara'ee kan hin dandeenye yookaa hin dhaqqabne shariixa yookaa teepha isaa dhaggeeffatee duuba galanni yookaa faaruun duraa boodattillee kan rabbiiti rahmataa fi nageenyi isaa gabricha isaa nabi Muhammadii fi aalii isaati fi ashaabaa nabiiti fi warra karaa gaari'iin isaan jala deeme hundaafi wannin waaqni
isin qunnamsiisuu kajeelu qaraatii yookaa dubbisuu gaarii dhaggeeffatuu mi'ooytuu barmoota cimaa bu'aa guutuu duuba waan kitaaba kana qaraataniif takkaa dhaggeeffataniif fayyaadayaa waan feetan mara toltuu addunyaa aakhira irraa rabbii keenyarraa argadhaa. Sheekh Muhammad Rashaad, Kabiir Abdullee, Kabiir Mumayyaa, Umar Jaarraa, Jilo'oo Carcar laga Arbaa. عفى الله عنه وعن والديه وعن كل من أحسن إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.